Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fune kabajamtu tadawatu ashen da kadirtu iga kabajamtu tadawatu kina kota nura ta sisimanne raytu kabajamtu tadawatu kina arra marga yirtan kana arabiyan majlisi abba kare torbati kare torba abba orkensa isa didamati fi akkuma san immoto dolaba fi bifi asman immoto alga meter kamsa yokin sire meter kamsa isini kawane dhufne jira jettu kabajamtu tadawatu kina iga kabajamtu tadawatu kina warun channel ke kana fara tata subscribe gochun gara channel ke natti ko tasinin jenna warun mo muamele ke nata tan hiriyo ke sanif share ko dasini jira kabajamtu tadawatu kina ani be kama mere kana andura ayu akuma kana andura baramate hiriyo ke sanif share ko naka hiriyo ke sambira go video naka go goda jalka barat moto akuma sentani video ni nama bra li akka gauf video like ko dasini jira kabajamtu tadawatu kina amma akuma garga dan kana ababan asi ana bra tarik dan kuni asii ka'ee hanga daarii kanatti meetira tokko yookiin immoo kaaree tokko jedhama jechuudha. Kaaree tokko jechuun majlisa haala kanaan asii ka'ee hanga asitti duuba isaa wajjin jechuudha. Kana viidiyoo hedduu keessatti illee dubbanneerra waan ta'eef akkasitti kaaree tokko asirraa immoo hanga gadoo ababaa nama lamaffaa jiru kanatti kaaree tokko inni tokko kaaree tokko asii walumaa galatti majlisa kaaree meetira torba yookiin kaaree torbaa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kenna abbaa ol ka'insi isaa digdama isiniin jedhee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa yeroo kanaan dura hojjetamaa turetti kaariin takkatti naga qarshii 1,500 ture. Yeroo ammaa kana garuu Arabiyaan majlisiin baay'ee dabaleera. Isa gati yeroo irra jiru mootu yeroo yerootti isin beeksifna jechuudha. Asumaan osoo gara meeshaalee gurgurdaa ittiin darbina isin buleetiin kenna kunu rakkabooti warqaammaa siinii warqaammaa wajjin firmeelee wajjin asumaan immootu jabanaan tun yeroo baay'ee yeroo dalagaa eeggaa dura waggaa afuriin dura irraa jalqabee haga ammaatti nu wajjin turte jechuudha. Isheen kunis saaloonii keessatti iddoo adda addaatti majlisa birattis ta'ee iddoo adda addaatti faayidaa adda addaatiif buna danfisuuf wantoota adda addaattiin fayyadamuuf tajaajilti jechuudha. Tajaajilasi akkuma isaan itti aansee rakkabuutiin abbaa gadallee ibsa waa hedduu qaba jechuudha. Alaabaa abbaa gadaa ofirraa qaba. Akkuma saniin immootu oromummaa keenyallee kan ittiin ibsudha mallattoo abbaa gadaati jechuudha. Rakkabooti abbaa gadaa jedhee siinii 12 fi sufraa isaa firmeelee isaa wajjin akkuma san immootu haadhatii yaafan mallee maatiidhaaf jettee haala kanaan obboleettiin teenna waan kana binnee fi jira jechuudha. Buna kiiloo tokko tokko maashaallah afur kee urgaa'u jechuudhaan du'aa isii godhu jechuudha. Namoonni buna soosii bunaa qaban akkasitti haala saniin du'aa godhu jechuudha. Itti aasuudhaan ammallee immootu kaayiroo dadhabdan galgala dadhabdanii cinkii keessanitti baafattan jirtanii egaa eeyyama kiyyaan jechuudha. Yeroo ammaa kana ana bira jira waan ta'eef egaa akkuma beene irra baana jechuudha. Kun yeroo mana namaa galee algaan kabaja qaba. Kabajaan abbaan manaa qofti fi maatiin yookiin immoo abbamti galfate qofti itti fayyadama jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kennaa margaa argaa kana kun algaa nafareen yookiin immoo meetira 50 kana hojjennee fi jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ta'ee algaan kun illee nu wajjin yeroo dheeraa turee jira. Akkuma san immoo ni bareeda mana namaa keessa yoo galu dhugaa dubbachuuf ta'an baay'ee bareeda jechuudha. Namni hedduu yeroo baay'ee mannaan jiru soodha. Meeshaa ajajanii yeroo fudhatan hindee kanallee soodina dabalte jedhu jechuudha dispilee irratti argan. Akkuma san immoo tajaajila isa guddaadha jechuudha. Itti aansuudhaan ammas maali ashaa gaan akkatti dadhabummaa jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota kenna agarsiisu kabajamtoota daawwattoota kennaa firaasha illee kana haala kana asliyyaa ta'e firaasha yeroo baay'ee namaa binnuu fi akkuma san immoo itti amannu jechuudha. Boondii irraa kan hojjetame haala kanaan binnee jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kennaa itti aansuudhaan ammallee asitti illee dolaa qabdu jechuudha. Bureetiin kenna. Laala daawwadhaame du'aa illee godha. Yeroo viidiyoo ilaaltan koomentii illee barreessaa. Maashaallah jedhaan maashaallaan ishee bichaa osoo hin ta'in qabeenya kanaafillee haadhaafillee nuufillee gaariidha. Maashaallah jedhaani dhugaa hojiin kenna hojii baay'ee nama boonsudha. Ittiin boona jechuudha. Maaliif namoonni hedduun meeshaa galfatanii meeshaa isin nu galchite caalaa nuti baay'ee itti gammannee jirra. Dasnu jedheera meeshaan kan kee tokkoffaadha jechuudhaan fiidbaakii yoo nu kennitan dasnu jedha jechuudha. Akkasitti haala kanaan as keessatti immoo akkuma kanaan dura isinitti hime nama tokko ni dho'isa jechuudha kun. Egaa haala kanaan as iddoo uffata qaba.
بايزوي uffanni ana wajjin argitanii uffanni fideeyyu osoo haga kana ta'eeyyu irra rawu jechaadha haga kana yoo ta'e akkuma jirutti osoo cabe fannifamuu danda'a jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya asiin hoo kun argamitanii emee uffatanii daawwatanii waan tokko tokko akkatti ilaalanii anu amma sirreeffadhe yoo raashannatti nimi sirreeffataa jira jechuudha haala kana doonaan isinitti nimin sirreeffadha jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya itti aansuudhaan asitti immoo tokko lama jala kana sadii iddoo kanatti uffata cabsanii kaa'uudhaaf iddoo itti fayyadamtanidha jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya jala kanatti immoo kiisii afur qaba jechuudha haala kanaan hojjennee haalaasa kanaaf meeshaa yeroo hojjennu nu biratti hojjetamuun isaa akkuma isiniin jedhe dhugatti meeshaan kun guutumaan guututti marra akka hojjetamee fi qulqullinaan hojjetamuu isaa akka ittiin beeknudha. Dhibbaan dhibbataan illee namaaf yeroo dabarsinee manatti gammachuun galchuunis jira jechuudha. Konfidensii guutuudhaan gartee kana fakkaata. Siyaasuudhaan ammallee meeshaa saaloonii keessaa biqiltuu yeroo baay'ee nu biratti deddeebitee ajajamaa jirti. Maaliif dhugumatti immoo inni bareedi jechaadha. Inni kun harkaan geetamee irratti hojjetama. Isaan kun akkuma argaa jirtan kana chaayinaa geetii isa jedhamu nuti immoo harkaan hojjenne akka bifa gaariin bareedee jedhutti hojjennee feera. Kana bichaa miti sheelfiin isaa kunillee wanti fedhee yoo irra kaahame akka hin cabneef sheelfii kana mukaan hojjennee feera jechuudha. Itti aansuudhaan ammallee ija kanaan balbala asiinis balbala qabdi. Muun yeroo baay'ee wal qabata jechuudha. haala kanaan hojjennee feera jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Baay'ee bareeda dhugaa dubbachuuf yoo ta'e namatti tola jechuudha. Egaa anullee baay'ee itti gammannaa kana bichaa miti obboleettiin teenya ammallee meeshaa mana keessallee istoofii dhaabbataa keebilii furdaadhaan akkuma san hojjetamee fi jira akka bireekarii cuftuu fi bantuu adda addatti qabu. Asiin immoo sallaa uffata haala kanaan billee fi jira jechuudha. Sallaan kun illee egaa qallatu jira jechuudha kan furdaa hin taane kan yoo suucicitu inni illee isa okiingii jedhamu yookiin immoo tokkoffaa ta'e haata saniin billee fi dhiyeessiniif irra. Kun immoo akkuma beekamu egaa silaa Aashaan irraa haasofti. Aashaan waan isin viidiyoo seenuuf jedheef ani hin beeku. Isiniif illee ni gala jedhee yaada. Baay'ee jechuudha. Asiin kun bantuu qaba. Yele zor. Eeyye. Akkas ta'u. Agartee haala kanaan bantuu fi cuftuu qaba jechuudha. Asiin hin qoloftanii waan feetan keessa keessanii haala sanitti fayyadamuu dandeettanii. Kun illee isoo filleen akkuma san haala kanaan jala kanaan bantuu qaba jechuudha. Asiin jalaa fi gubbaadhaan waan tokko tokko kaayachuudhaan itti fayyadamta jechuudha. Kun immoo asiin kanatti kun immoo haala waan barbaadde taate kana yoo lakki hin barbaadetti immoo gadi buustee haala kanaan iddoo kan keessatti itti fayyadamta jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kana fakkaata. Haga ammaan wajjin turuu keessaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo keenya mootu like gochuu hin irrafatinaa hiriyoota keessaniif share godhaa isiniif jedhee isinitti meera. Tumure jira. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.